kabajamoo awwaliif maguddoon uummata Oromoo kabajamoon dargaggoof shamarran Oromoo dhimma gabaabaa tokkoon isinii ibsuu barbaada. Dhimmi kunis beekumsaa fi ijoo dubbiidhaa waan ta'eef ija qalbii fi gurra waa dhaga'uun beekumsa dhaga'uu danda'uun dhaggeeffadhu. Laal sammuu hidhamaan dhiira hidhamuu malle hiisisa. Sammuun du'e nama du'uu hin qabne ajjeesisa. Sammuu gabrooman saba walabate gabroomsa yookaan gabroomsisiisa. Dubbii ragaa hin qabne tan viidiyoodhaan hin deeggaramin Abdii Raggaasaa hidhamuu baatu osoo viidiyoodhaan waa tokko hin argin ajandaa bakkarraa uumtan osoo hin beekin miidiyaa gubbatti gallakkiftan jechuu keenya. Akkanumatti sammuun keessan guutumaa guutuutti hidhaadha jira, mana hidhaa jira. Sammuun keessan hidhaa keessa jira, riinga keessa jira. Sammuu keessan akka kubbaatti itti taphachuutti jiran, akka kubbaatti. Maaliif? Dirree kubbaatiin ala taatanii yaadaan jirtan waan ta'eef dirree kubbaa keessa waan seentaniif akka kubbaatti sammuu teessanitti taphatan. Lolli kun lola sirriiti jedhama. Lolli sirriidha. Lola onnee si dhawuuti. Lolli onnee si dhawuu lola qawween si dhawuu caala. Gallakkifne siin ja'an onneen ta'e hoggaa gammaddee oosiin olu taalte laala akkasi godhan. Onneen ta'e hoggaa isin gammaddee olu taalte hidhat deebifnee siin ja'a. Akkasuma burooksi godha, si cabsa. Onneen ta'e sossooti ni masheenta, si masheensa, si hadoocha. Lola kana caalaan jiru beekadhu. Namni qalbiin isaa cabxe ni masheena. Gallakkifame ja'ame. Ragaa viidiyoo hin qabdan. Ajandaan kun wanni gallakkifameef asin karrayyuu irraa dhume jechaa jirtanii ammallee tarabbii isinumaaf hin himaa bar. Beekumsa rabbii isiniif hin hima. Numa nimaaf. Numa girrisi atiis. Numa girrisa. Numa waca. Tarabbii isinumatti hin himaan. Beekumsa numa nima. Dubbii ajandaa walloorra jirtan. Ajandaa namarra jirtan. Gaafa ajandaa karrayyuu ja'ame rasuula rabbiitu arrafame sanin dubbiin facaate. Waan san irratti kan xiyyeeffanne uummanni ta'e laal. Kana quba qabdanii isin akkanuma birr jechuu malee hirriibaa kaatanii fiidan. Mallattoo qabsootii miti waa'ee qabsooti irraa fagoodha isin ammallee kana hin dammaqne baaraga keessa jirtan. Dubbii rasuulaatiin dabarte. Kagodhuus akkanatti diiguus isaanuma keenyuma kana malee nafxanyaadhaa miti nafxanyaa caalee nuyi mataa keenya gabroonfataa Oromoodhaa ta'e nuyi jennee yoon amanin gabroonfataan biraan jiru. Kanamu uummata Oromoo kana akkuma barbaadeen bifa garbarbaadeen akka kubbatti dhiitu.
ربين هاجوجي فيما هاجوج كان يلا ربين أمة oromo نجاها باسو هيوتا إذا جروس ربي نجاها باسو أكانت ديس ناتوبيك أكانت داليس ناتوبيك أكانت ديس ناتوبيك أكانت الرابدوس ilmoo anatu beeka jette dhaddeen gaafa dubbii walloo itti lafaa kaanee fi cinaaksanitti lafaa kaane jettan dubbii sheekkan walafaan deebisuuti ajandaan kanname laal san dhiiftaniiti ajandaa رسول ربي في جناجاتي جاني تو بيان يس جاني جران رسوله تجي صلى الله عليه وسلم نجن يجوا دافركيسا سي كان ولا فان دي بيسي سي ولين دوا توفتالي كان بيت كان عند برسن كليس دبين ولا جا مال جنان لفا كانان أجندا بدي رجاسا في دني أجندا براي سكانامي kana dhiiftee maas kana jala fiidda ammaati maal keessa jirta jawar faa caalaa sammuun keessa warra ala jiru kanatu hidhamaadha abdii raggaasaa sanfaa caalaa isin ka ala jiru kanatu hidhamaadha sammuun keessan eessatti hidhaadha 4 kiilootti hidhaadha caffee oromiyaatti hidhaadha maaliif ati if keessan jira of seeta garuu if keessan jirtu if keessan jirtan sammuun keessan isin keessan jiru isinitti fakkaata garuu silaa sammuun keessan isin keessa jiraate yeroo ajandaa sii kennan ajandaa tokko dhiiftee ajandaa biratti hin fiitu sammuun kee harka isaaniitti jira jechuudha waan tokko si garsiisan kana jala fiida kana ni dhiifta jaldeessi aalaa tokko lafaa fuudha agadaa tokko lafaa fuudha jaa ni darba ammas ni fiiga jeetuma lafa darba akkanuma jechuudha test godhuu hin danda'u demoralize ta'ee jira sammuun kee hidhaadha akka kubbaa si taphachiisan hogguta akkasiin ajjeesan kana jala hoggaatti goote kanaan dhahee si deebisa akka kubbaa si taphachiisutti jira akka kubbaa ajaa'iba bayaanan qabdu laal akka kubbaa hoggaatti kana jala fiigeette kana ni si beekanii miti allaal suuraa jawaarii fi baqala garbaatii fi maal nama baay'ee hoojuu viidiyoo gadhiisuu sana osoo hin taane kan na ajaa'ibsiisu yookaan kan na dinqisiisu namni baay'een kaleessa isaa hojii hoo jechaa ture sun eessa jiranidha gaafii kiyya guddaan kanati miidiyaa kana gubba gadhiiftu jawar baqalaa isa joo kadir marroo isa joo kana son taane namni sun eessa jiraadha maddiidha amma eeka suuruma wajjiin ka'uu fi agarsiisa jechuudha accept qabsoon goone jechuudha accept oromummaan goone jechuudha accept jawaruma kanaahu itti amantummaan qabu jechuudha qabsoo irratti dhugaadha kanaaf sammuu hidhamaan kan hidhamuu mallee hiisisa sammuun du'an kan du'u mallee ajjeesisiisa sammuu gabrooman saba gabroomuu hin qabne gabroomsisiisa ajaa'ib laal achirraa yoo bahan maal godhuudhaaf qophoofte maal isaaniif godhuudhaaf qophoofte yeroo hidhaman suuraa dhagan lakkifta yeroo du'an suuraa gan lakkifta shaama artifishaala tokko qabsiifta ashaangullitti faranjiin tolchiteen himimmaan tafakkaattuun asirraa boocha yeroo hidhaman suuraa gan lakkifta
yeroo kaman suuruma gallakifta hedduu nama dhiba otuu beekumsa kan dhaggeeffatu taate garuu kanan taatu ofiif ofitti taphachuu jirta malee ofiif hayyoottan keettis taphachuu jirta malee nama miti katti taphatee jiru hoggaachirraa gabbaan adda keessa dhawanii warra kuffisuutu qophaa'ee jira warra ajjeesee du warra isaan ajjeesee du naftanyaa keessaa amaara keessaa jawaaris ta'e eenyuma hute dhugaan siima maaliif qophoite girgireessuuf oo itti girgireessuuf qophoite moo isaan kana tasgabbeessitee kaa'uuf qophoite yoo gallakkeeffaman kana dura hoggaanni shaashamannee dhaqe tooftaa biraatiin dhayiteeti nama ajjeesisiifte jedhan ni kaatan ni dhumta ammaas lafaa kaan ni kaatan ni dhumta hayyuu kanaaf gaaga'ama guddaadha akka hayyichi jeetti deemaan jirtu kaatee nama ajjeefte shaashamannee irratti gaafa kaan waan uumame ni beekne tasgabbiidhaan saba tasgabbii qabne gaafa bilisoomne jaame kana namni gattaa'eef jaaraa ture namni irra kana si godhu kun nafxanyaan natti jettu kun si caalaa jaaramaadha calliftee osoon jaaramin nafxanyaan ji'in osoon humna hin qabaatin nafxanyaan ji'in mataa keetii nafxanyaan rakkoo guddaan mataa keetii rakkoo guddaan siidha yaa kanaaf waa'ee keessanii haasa'u jibbee dhiisee miidiyaa kana gubbaa onnee madhimaan kiyya na guddanii obboleeyyummaan beeytan qabsaa'aan beeytan qajeelfamaan beeytan information beeytan fafakkeessuudha hundi keessan oromummaa tana accept hin goone dhama oromummaadhaan beeytan oromoo jettan malee tokkummaa jettan malee dhama tokkummaadhaan beeytan jaalala jettan malee dhandhama jaalallaan beeytan kabajaa jettan malee kabajaa waliin beeytan tartiiban qabda maaliif qophoite baay'een kan keessan hoo jawar teettu sun eessa kutte suuraa qofatti haftee miti eessa biraa jiranii dhaabarama suuraa nama hoo jawar jusanii miti barama dubbii baqqalaa jiru miti eessa jiran namni sun biraa fakkeessuuf gaafasiis akkas jetta malee qabsoofi miti qabsaa'oo gaaga'uuf akkas jetta malee qabsaa'oodha miti qabsaa'oon kun shoora keessadha miti balleessotaa miti yakkan qaban mirga namummaati dubbatan nutis mootummaa shoora keessneeti miti maaltu arrabaa fi kanaan sigee qabsoo karaa nagaa ta'ee geete maaltu lolaattiin sigee dhagaa darbachuuttiin sigee qabsoon karaa nagaa akkas hin barbaadu seeruma addunyaa kam keessattu arrabaas hin barbaadu mootummaa wajjin dippiloomaasiidha barbaada seera feerri dubbachuudha barbaada gaaf biyya bilisoomne jennee biyyatti galleessan hanga biitti of jaaraa jirtu hanga namni of jaaraa jiru hanga faannoonis kunis of jaaraa jiru nuti maal keessa makiinaa piip biyya keessa fukkaraa keessa turre akkanumatti gurraa mirqaana simannaa piip malee if gajjaaraan turre baagiraawundii hin qabnu ajandaa hin qabnu ture qindoomina hin qabnu ture biyya bulchuufis qophaa'aan turre oppiidiyoon qophaa'aadha ture biltsignaan qophaa'aadha ture qophii isaatis galmaan kee jira nuti qophaa'aan hin ta'iniif
sammuu hidhamaa waan ta'eef kan hidhamuu malee hiisifne sammuu du'aa waan ta'eef kan du'uu hin qabne ajjeesisifne arrallee yakka keenya ta'uu nuuf hin galu koonsartii fi walaloo jalanaa fi gaabare dhiiga ijoolletti bakka godhuu dhiise kun makiinaa baay'ee godhate piip xayyaara gubba kora maal ja'an maal jettan alaabata akkachi tarriiftan maal jettan tokkummatti isin kadhatee isin dadhabe sabni dhaaba kamuu ta'e hoogganaa kamuu ta'e as baatee tokkoon kennu dubbate kanallee hooggansa kanallee hoogganuu hin dandeenye isa baddu baasaa gandaa fi kutaadhaan adda ciraa turtan hundi kee kunis kana jala fiiga kunis aqiidaa biraatiin kana jala fiiga kunis kana jala fiiga biyya of nyaachifte jechuu keenya warri gartee aqiidaa takka qabu akeeka tokko qabu dhukkee nurraa kaase mohamnee jirra waa hundaan hamma mohamuu keenya amma jennee kan hin beekinitti hamma sammuun hidhamaan kun hin hiikaminitti hidhamaan hidhamuu hin qabne hin hiikamu hamma sammuun du'an kun hin fayyinitti kan du'uu hin qabne du'uun isaa nafu hamma sammuun gabrooman kun hin bilisoominitti sabni gabroomuu hin qabne gabroomuusaa tasa kana fuumiti jechaan siin jee qalbeeffadhu akeekadhu achirra yoo gabbaan kan isaan wareegee dhabamuudhaaf qophaa'etu jira takka nafxanyatu wareega takka wayyannetu wareega halala dhaabbateeti shuutu godhe sinaaparaan kanaaf maal qophoyteeti goo'uudhaaf qophoyte wuuwette akka aadaa keetti akka barteessanitti ibidda qabsiiftee dachiirraa ijoo harbitee gagagagag jechuu saniif qophoyte Jom, akka namiti tasgabbii come down mirga kee tasgabbiidhaan dubbachuu dirqindaa'u kan wareegame saniif obsitee waan ta'e kanaaf obsitee garaa kee ciniinnachuu danda'u kanaan emotional taate akka volkaanoo dhoote kisaararran dabaluu osoo hin taane balaa gubbaadhaan dabaluu osoo hin taane kan ajjeefamee jira kan wareegamee jira kaayyoodhaaf hanga wareegametti kan hidhame bahuu kan hidhame kana garaa kee ciniinnattee waan san hunda obsitee yoo aarristi dhufellee qalbii tee gad deebiftee utaaluu dhiiftee jechuu kiyya akka ammaa duraatti hoggaa jarri kun hiikamellee siifin dhaamarraa achi miidiyaa gubbaan dhufu tarasuula kiyyaatiin gaggeessan garaa kan kee ciniinnattee jechuu kiyya sabbartee tasgabbiidhaan hoggaa baanis waan bira arrabsuu dhiiftee qabadhu mootummaan arrabsin hangaan koo qabtuun arrabsin hin dandeessu seera tokkolleen siif hin eeyyamu isaan san balleessuudha waan ta'eef kabajaadhaan gaafatta humna waan hin qabneef qabsaa'oo karaa nagaa waan taateef mirga tokkollee hin qabdu arrabsuu waa gubu waa balleessu maqaa jawar sababa godhachuudhaan kaan godhachuudhaan hidhamtoota sababa godhachuudhaan dirree baatanii waa balleessuun cimseetinis nu bachiisa. Gaaga'ama ofirrattis isaan irrattis saba Oromoo irrattis fiduudha waan ta'eef. Ni gahaa dhiiga quufnee jira. Tasgabbiidhaan naamusaan simattee adeemsa isaanii kaayuudha. Nagayaan adaban akkanatti namni wahitti baha. Yoo harrisi dhufe of keessa deebitee of qabbaneessuu danda'utu sirrii jiraata.
qeeroo jechuun obsa qabaachuudha qaba. Qabsaa'aa jechuun obsa qabaachuudha qaba. Qabsaa'aa jechuun tartiiba qabaachuudha qaba. Balaa dhufuu fi kisaaraa dhufu bu'aa dhufus beekuu qaba. Duubas laaluu qaba. Hudduu duubas laaluu qaba. Yoo nan akkana godhe balaa akkamtu dhufa jee beekuu danda'uudha qaba. Hacaaluu miidiyaa gubbatti baafnee dubbisuun bu'aa uummata Oromootiif ka fidin qabu. Nuti of agarsiisaaf sangooni. Uummata Oromootiif garuu ba'aa guddaa wareegamni Hacaaluudha. Inninis duun wareegama guddaa, balaa guddaa, gadda guddaadha kan argamsiise. Riqicha osoo biran gahin waan utaalleef. Hayyootni dhabuun lamada gadda guddaati. Qabsoon hanqa ammatti waa meeqatti taa'ame guutuun qabrii keessa maqaa isaa miidiyaa gubbaa lallabuu malee qeeroo kumaantama meeqa ka kufe dhiira meeqa ka kufe hunda daganne maqaa Hacaaluu qofa dubbachaa jirra jechuu keenya. Qabsaa'aa meeqa quban qabnu jechuu keenya. Maqaa isaatiin dagatame. Maqaa isaa tokkichaa qofatu qabsaa'aa miliyoona meeqa keessaa hundi ka'uu qabu kanatu ta'e. San booda hayyoottan tun hallayyatti seene qabsoon nuti qabsooneefis bu'aa meeqa hallayyaa bu'e jechuu keenya. Qabsoo wareegama meeqaan finne jechuu keenya. Obboleessa. Kanatti eenyutu fide nuyi jarjara keenya wallaalumaa keenya eenyumtu keef dhagee. San gubbaan uummanni Oromoo tokko hin fayyadamu. Du'a isaatiin ijoollee meeqa tokko fe sababa Kadiir tokkichaatiin miliyoonni kufuu qaba. No. An Kadiir tokkichaan kufeetiin jira kalaas. Hayyee. Kunis ka bakka argate eenyu qeeroon kun maqaan isaanii yoon jeen qeeroon kana hangammatti lolanii kufan qabsaa'onni namaa seenaa fi maqaa qabaami. Maqaa namni tokkollee namni beeku hin jiru. Akkanumatti ilmaan Oromoo ganna qabuu malee. Buqqeedhaa miti barboo. Qabsoon akkanaa miti barboo. Kun barboo saba taphachuudha barboo. Diinni nuhi jechuu beekuudha barboo. Kanaaf wareegamni Hacaaluu kan wareegameef bu'aa guddaa argamsiisee jira. Saba Oromootti kisaaraa guddaa argamsiisee jira. Waan qixxaatu tokko saba Oromootiif kan fayyadin qabu wareegamni isaa. Wareegama iddoon taanetti kafalameedha. Dubbii gabaabaadha. Wareegama iddoon taanetti kafalame. Wareegamuun iddootti wareegamuu qabu qaba. Wareegamni iddoon taanetti kafalame. Aarsaan iddoon taanetti kafalame. Sabaaf gaaga'ama guddaadha. Kaayyoofis gaaga'ama guddaadha. Iddootti wareegamnuuf akkatti wareegamnu beekuu danda'u nurri yaata. Golee qabsoo hin eenyu keenya. Yookaan qabsoo irraa gatteenye gabroomuun nurri yaata. Wakabaan miidiyaa kana gubbaan ta'u. Saba Oromoo kabajuu danda'uutis irra jiraata. Adeemsa qaba waan ta'eef. Matsaaf quddusuma baantu san hin beeytu. Quraana hin beeytu. Saayinsi hin beeytu. Gosa meeqatti sammuu keessanis ilaaliyan. Gosa meeqatti miidiyaa kana gubbaa. Fuuzoodha. Sammuun keessan hidhamaadha. Warra hidhame san caalaa isintu hidhamaadha. Sammuun hidhamaan gaa ammaas yoo ta'e kan hidhamuu hin qabne eenyisisa. Akseptiif hin goone. Asumatti waa'ee artisti Sa'aad jala turtan. Sa'aadiitu hidhame wallorraa jechaa ture. Waan wallorraa kana ta'a jechaa ture. Asumatti abdii raggaasaa beekanii miidiyaan kun hundi garagale. Asumatti immaas kijiba jaanii dubbiin garagale. Shuuf akkatti sammuu teessanii taphatan laal. Akkamitti ajenda irraa akka gara isin galchan laal. Hamman takka duuba kanaa ofirraa hin beektanii maal waa'ee qabsoo dubbattan. Meeshaadha waan taateef akka kubbatti sammuu keetti taphatamu. Yoo barsiisuudhaan nutti dafne gara amantiitiin gara qabsootiin gara artiitiin wannumaan hin godhamin tokko hin jiru. An sammuu keessan kana rabbiin isiniif haa dirmatu.
Jaashimni fuuzoodha. Xiqqarraa hanga guddatti tokko ka fedhii qabu jiru. Kaleessa sarraas yoo ta'e. Abbootiin keessanis qabsaa'ota kaleessa reebsisaniituma diinaan dhabamsiisaa turan arrabsanii caccabsanii balleessan abbootiin keessanis abaarsa qabdi. Tokkos hin turre. Isinis wooma abbootii teessanii san dhaaltan. Bu'aan qabdan. Namni garagara fiigoo kana. Obboleessa kiyya. Nama miliyoona 70 Oromoon jaaramin nama 10 nafxanyaa jaarameetu facaasee bittinsaa. Miliyoona 70 yookaan miliyoona 100 Oromoo hin jaaramin nafxanyaa jaarame 5tu bittinsee harcaasee gabromsa. Oromoo miliyoona 100 sammuun hidhatin beekumsa hidhatin Tigree nama 2tu bittinsee gabromsa. It's truth. Akkuma dhaaba keessanii sammuu walii keessanii tokkummaa tokko ni kijibda. Sirba keetiin ni kijibda. Walaloo keetiin ni kijibda. Haasawa keetiin ni kijibda. Kaayyoo keetiin ni kijibda. Bultii ta'e keessatti jaalala kee keessatti ni kijibda. Hiriyaa kee ni kijibda. Ni hasadda. Guutumaa guututti uummata jinniin rabbii kabale. Kana keessa rabbi sinaa baasu. Rabbi kana dhaammallee astaghfirullah jechuun milkaa'uudha. Ifa. Ofitti adeebinu akka kubbatti nutti taphachaa jira waan ta'eef. Ati taayee jaldee safaa gootee Maariyyoo faayattee Abiyyi arrabsaame akka kubbatti taphachuu jira. Nama ifi akka kubbatti taphachuu beekutu taayee arrabsuu danda'a. Maal taayee arrabsita? Inni kaayyoo isaatti cimaadha. Nafxanyaa maal arrabsita? Nafxanyaan jaaramaadha. Humna qaba. Hamma walloo keenya raase waraanni keenya irraafne. Hamma walloo keenya addunyaa raase waraanni bilisummaa addunyaa irraafne. Dubbii gabaabaa. Dubbii gabaabaa. Dhugaan himii barbaade. Hamma walloo keenya dachiis raase addunyaa guutuu raase san waraanni bilisummaa Oromoo raase hin beeku. Dhiiraaf uudhi naan jette. Qabsoon maal fakkaatti naan jette. Asitti suuraan ka'a dhaqee Harargee keessan jira jee suuraan ka'a sababa na godhatanii uummata balleessu. Wallagga keessan jira jaa dhaqee achitti balleessu an suuraa keetiin lafa san irraa dhabama. Kun hundi tartiiba wallaalummaa qabaachuudha. Booranaan jira suuraan achitti ka'a sabni qulqulluun ni dhuma. Baaleen jiran jaa dhaqeetiin suuraa ka'ee achirraa bada of agarsiisaaf jechuu keenya. Lolli dhaabbatan akka Tigreetti dura gatteenyee lolleessuun tokkollee hin jiru. Ammallee of sobaa jirra. Tartiibaan qabu. Gatteenyee sirreessu bakka nan dubbadhu kanarraa kun sagalee uummata Oromoo bal'aati. Kana eenyumti nu mormuu dandeenye. Sagalee walabate kan uummata Oromoo bal'aati madaa uummata Oromooti qulqulluudha. Yaada uummata Oromoo hunda dhullaa uummata Oromooti kan hin dhodhoosaa jiru. Hamma walloo keenya godhe san eenyumti nu hin goone waraanni kam hin goone. Qabsaa'oon kam hin goone. Akka uummatatti beekadhu. Yoo loluu ta'e waggaa 700 guutuu lolee walloo keenya. Struus. Eenyumtinu dhugaan kun haqinee kun si jaara. Diddaa godhuun uummata Oromoo diddaa godhuudhaa fi hattummaa qabsoo keessatti qabaachuudha. Rakkoo guddaa qabdi jechuudha. Dhugaa kanarra dhaabbattee yoo dhugaa mirkansinati. Dhugaa uummata Oromoo kana kan isin jiru kana eenyumti nu ta'e
dhugaan kun sahiya waan ta'eef dhugaan kun dhugaa rabbiiti hayyama eenyumaa dhugaa dubbachuudhaaf hayyama eenyumaa gaafachuun qabu dhugaan ka rabbiiti waan ta'eef rabbiitu hayyama nuu godhe waan ta'eef ofiiti ijaa hayyaman gaafadhu dhugaa dubbachuudhaaf lubbuuti hayyaman gaafadhu badiirratti lubbuuti ija yoo nama tokkotti balleessi badiin lubbuun kiyya yoo nama tokko miiti lubbuuti ija waan hin jaaladhuuf lubbuuti ijaaf ragaan ba'uufi lubbuuti irratti ragaa bi'eetiin namaan miidhesan balleessi jedhiifama gaafadha yookaan yakka ka'u sirreessa lubbuuti ijaafis hin na'u lubbuu keetiifis hin na'u jiisis qabsoo jiisis qabsoo dhugaadha akka seeratti suuraa iddoo tokkotti ka'anii iddoo jiran gufuu fi mallattoo iddoo jiran bishaan bira maal bira ka'anii miidiyaa irratti waraanni riphee lolaan tokko gadi lakkisu. Miseensa keetis gorfadhu. Seeruma qabsoo kam keessattu? Ati suuraa san kaatee iddoo sanii deemta saba sanidha waan jechuudha saba qulqulluu. Eessa jira addunyaa kana gubbaa? Abiyyiin suuraa ka'uu jaalata jenna malee ofiif suuraa ka'uu jaalanna baay'ee. Dhugaadha. Dhugaadha. Kun dhugaadha. Yoo wabootee atis waboodha anis waboodha. Hundi keenya waboodha. Kan kutaa tokkoof kenname yookaan ati waboo nurra beeyte yookaan nuti sirra beeyneeti miti. Dhugaan jiru isa kana qabsoo waliin qabna jechuu keenya. Tokko tokko wabootti nu caala wabootti faansuudhaani waboo ifi jechuudhaan duqeequu barbaaddi bara. Miti. Wanni isin jechaa jiru sirriidha. Hoogganaa keetiinis ofiinis eenyumaanu. Maal asootaa kun kaayyoodhaa bara. Osoo ati nan bilisoomsin osoo yaada keenya harkatti dhohitu diinni si gabroomse jettee maal ooltare? Ana Kadiir jalaan baatu. Ilma saartuu magarsaati. Ilma jaalaati. Ilma jaalobsaati. Isa terra qabsoo isa kana osoo hin ta'in 91 irraa isa qabsoo irratti guddattee as ga'eedhaan. Kun karoora qabsooti. Kan waboonni sirriitti walii galleessuma kana. Waan isitti haasa'u kana. Yes, walloo nu caalee jira. Dhugaadha. Gootummaa irraa barachuudha ka walloo dhugaa nu caalee yaa. Maalirre? Maal ijoolleen shan hoggaa kuftu karrayyuun hoggaa kufu nuti maal goone maal? Maal goone maal? Eka maal goone? Eka maal goone? Qawween yoo hidhannee waan goone maa hidhachuun barbaachisare? Kanaafi itti yaadamuudha qaba. Kun sagalee Kadiir osoo hin ta'in sagalee bal'aa uummata Oromooti. Kun sagalee bal'aa uummata Oromooti. Sagalee bal'aa uummata Oromoo sitti dhiyeessee fi akeekaa fi heeraa fi seera hoggansiisin osoo hin taane heeraa fi seera uummata Oromooti mitiire. Mirgi uummata Oromoo qawweenis qawween malenis ni kabajama. Mirga namummaati waan ta'eef. Wanni guddaan akka itti falmatanii fi akka itti dubbatan mirga namummaa ofitti amanu. Oromummaa fi accept godhuudha. Qawweenis qawween malees mirgi uummata Oromoodha. Ni kabajama mootummaa kam keessattuu. Fedhu bilisiginnaas ta'e wayyaaniinis dhufee kana boodas kabiraattis dhufee mirgi uummata Oromoo seeraa fi heera Itoophiyaa keessatti akka sabaatti akka abbaa Oromiyaatti ni kabajama. Tolaanis ta'e lola. Eenyu kabachisiisa? Rabbiis ni kabachisiisa, uummanni Oromootis ni kabachisiifata. Ofii kabachisiifnaan harka qullaa wayyaaniif irraa kaasee mi wareegame. Wayi tokkummaa
wal kadhachaa ture uummanni. Si warri dhaabaa tokkummatti wal kadhachaa wal xiqqeessaa amantii wal dhawaa irrallee kanuma. Kanuma irrallee yoo ta'e ebaluu kumachaa qabsoo nuti hin argine. Ebaluu kumata ebaluu kana godha. Tokkummaa hin fudhatu. Tokko hoggaa muude kana gadha'uu yaada. Kana gadha'uu kun haasidummaadha walumaa galatti. Kun natu caala ja'a. Ati leenca miti anatu leenca siin ja'a. Ati anatu beeka siin ja'a. Walitti oromummaa qabnaa hin beeku. Walitti tokkummaa qabna hin beeku. Nin qabsaa wanaan ja'a. Nin qabsaa wanaan ja'a. Gaafa of bilisoomsite sammuu kee bilisoomsite na bilisoomsita waan ta'eef hanga sammuun kee bilisoomuutiin yaa qabsaa kiyya si eega. Yookaan si eeyna. Sammuun kee hangam bilisoominitti ofii hangam bilisoominitti na bilisoomsu tasan dandeessu yaaliin. Jalqaba ofii kee bilisoomsi saba Oromoo bilisoomsuun dura. Ofii keetuufuun bilisoomne ofii keetuun bilisoomsine ofii kee bilisoomsu jechuun if jaartee tokkummatti jaaruu gaafii sabni si gaafate hatattamitti deebii kennu saba qindeessuu tarsiimeessuu amantiidhaan kaayuu hunda kabaju gaafii isaatti keessummeessuu gaafii sabni gaafate yeroo si gaafate ati gantuudha ati bilchiginnaadha ati maarrii yoo jetteeni sababa irra kaa'uudhaan hayyuu ukkaamsuu dhiisuu beekaa ukkaamsuu dhiisuu sagalee uummata Oromoo ukkaamsuu dhiisuu sagalee tanteerra guddiftee sagalee uummata bal'aa xiqqeessuu dhiisuu gaafa akkanatti bilisoomte na bilisoomsite jeetiin abdii guddaa qaba sabni Oromootis nu bilisoomsite jee abdii guddaa sirraa qaba namni ofiin bilisoomin saba Oromoo bilisoomsuu tasan danda'a. Dhugaadha. Namni ofiin bilisoomin tokkummaa hin qabne kan tarsiimoo hin qabne sabaan tokko godhe jechuu hin danda'u. Sabni Oromoo duris tokko kun hojii manaati. Yeroo hunda tokkummaa jechi jiru kun na jibbisiisa. Kun hojii manaati. Kun hojii manaati. Kun hojii manaati. Waa'ee amantiidhaa waggaa dubbanne tokkummaa diidanii tokkummaa maariyyoo gootan isa sanitti hin dubbatu. Tokkummaa hin jaa. Saba Oromootii miti kolitti dubbachaa jiru. Saba miti kollo. Deebii san kennuu dhiise ajandaa biraa sitti odeessa. Akka ati ajandaa saniif isan gaafanne faana dhooyfata. Ofitti amantummaan qabuu mitiire. Mee Tigree kana yoo laalte bilchiginnuma kanas yoo laalte waan takkaaf akka fedhes yoo ta'e qa jee deebii kenna. Tigreenis qa miidiyaarraa hin kenniti. Yaada tokkoon deemte yaada tokkoon falmiti. Saba isaanii halkanii guyyaa kanarra geenye jee ati teessee isaan kana abdatta. Isaan kana miidiyaadhaan gabaasa goota wayyaaneen naa dhufaa jira dasee seente gaabara boo bilaalli balaafa. Isaan kanaatu lolee wareegama kana hunda kafalee Finfinnee dhufee Oromoodhaaf kennaa bara akkas jee yaada bara. Eegasii nuti wayyaanee irraa fudhadha yaa bara. So funny. Ati ni rafta. Eegasiin booda bilisummaa Oromoo wayyaaneen fida. Yaa osoon qabsaa'in bilisummaa barbaadu. Gaw hin sitti godhaa bara. Ana biifilee Oromoodha. Ga sitti godhaa bara. Deebii kennitu uummata Oromoo irratti siin jee ofitti amantummaa kanaa yoo qabaatte as baatee dubbachuudha. As baatee uummata Oromoo irratti dubbachuudha. Ofitti amantummaan inni dubbachaa jiraame yaada sahii ragaa wajjin kaayaa jira miti. Ofitti amantummaa yoo qabaattan as baatanii dubbachuudha. Kanan jaaramee jite as baasi. Silaa jaaramee. Hojaa ture manni kun. Akkanatti faca'ee waa hunda jalan fiigu ture. Suma wal mormu malee miidiyaarraayis. Qabsaawwan ni kufaa qabsoon itti fufaa jaabar. Maariyyoodha. Safaa xagoota. Qabsoo safaa xagoota. Lubbuu namaa safaa xagoota. Dura bilisoomi saba Oromoo bilisoomsu dura sabni Oromoodha sammuun isaa bilisoomadha. Sabni Oromoodha bilisoomadha. Abjuu keessan kan ifan qabnee fi hiikkaan qabne bara meeqa
kan garatti deemu hin beekne. Kanaan uummata Oromoo hadochitanii saayikoloojikaalii isaa kuffiftan. Dimoraalaayiz gootan. Yoo bilisoome gabrummaan akkatti dhaga'amu gootan. Yoo quufe akka beellitti dhaga'amu gootan saba Oromoo. Yoo gammade akka gadditti dhaga'amu gootan saba Oromoo. Yoo kofle akka booyu gootan saba Oromoodha. Saayikoloojii isaa. Boyoltan jechuu keenya. Seexaan a'uuzi billaahi mina sheexaan rajiim. A'uuzi billaahi mina sheexaan rajiim. Ija guutuudhaan a'uuzi billaahi mina sheexaan rajiim. Dhiiga baay'ee jaallattu. Jarmeen jaallatan dhiiga dhangalaasuu fi dachii laaquu jaallattan. Wareegamatti bakka hin gootan wareegamuu jaallattan. Kanaaf ijoo dubbiitiin dubbadde uummata Oromootti waan ta'eef isheen tokko illee hin qabu. Qabsoon hundaaf qabsoodha. Dhiirummaan hundaatu dhiira. Goonnin hundatu goota. Yookaan isin goota taatanii nuti sodaataadha miti. Beekumsa yoo taate nuti beekumsa keenyatti amannee beeknu rabbii keenyatu beekadha. Yeroo hunda mootummaan tokko hoggaa kufe sanii hojii waliin gallu ammas utaalleeti gara biratti ajandaa qabsoo biraa uumna. Ammas ka biraa biyyi kun kee ajandaa biraa yoo yaanummaan kun dhufee utaalee baa chaartara keessaa. Ajandaa biraa nuu kenna mas qabsoo namas itti fufna. Abjuudhuma hin qabne abjoota oolu abjuu hiikkaa hin qabne abjoota ooluun abadan saba Oromootiif hin dhugan dhiira dhugaa dubbatu barbaaddi dhugaan uummata Oromoodha. Dhugaan uummata Oromoodha. Abaluun haa deeggaru. Yoon abaluu tuqe. Abaluu kun na jibbaa. Yoon abaluu tuqe. Faayidaa dantaa mataa kan kootiititu narraa badaa. Inni kun koomentii naa kennuutu shar no. Akkasi miti. Dhugaan uummata Oromoodha. Rabbiif jecha dubbatamti. Dhugummaan ilma namaa kun rabbiif jecha dubbatamti. Kanaaf warri kunis hoggaa ba'e. Biyya jeequu dhiiftanii. Heeraaf seeraan qabsoo karaa nagaatti gooneetta miti barcuma irratti dubbachuudha. Qeeroon kamuu eenyumaa warrabsuu hin dandeessu. Eenyumaa maaliif footorraa hoo jettee badda beekaan biyyaa kanatti nyaadhamee dhume jechuu keenya. Dhiichisa keetis dhiichisa naamusa qabu dhiichifte yoo dhiichifte. Jechoota darbattus jechoota kabajaa qabu dubbatte jechuudha. Kun saba Oromooti. Saneechi balaa biraa yoottan sanis badaa gooyinsa kan kee keessa waan biraatu uumama. Riqicha osoo bira hin gahin nu taalan. Tasgabbaa'u onnee kijibaa dhiisuu qabna. Onneen kunuu nama galaafata onneen hamma qaba. Onneen kun hamma qaba. Jagnummaanis hamma qaba. Gootummaan aarsaa iddoon taanetti kafaluudha miti. Akkan taanetti kafaluudha miti. Akkanuma kaatee fiidee rasaa sanduumuudha miti gootummaan. No. Gootummaa jechuun tasgabbiidhaan dhugaa dubbachuudhaan seera eeguudhaan mirga namatti qabsooytuu san eegdu malee mirga kee eegsisuu hin dandeessu kana qabadhu jecha kana qabadhu laal. Mirga namatti qabsooytuu san diina keetii san eegdu malee akka seeraatti mirga kee eegsisuu tasan dandeessu. Obsaan siila garoomsaa dhuga waan ta'eef. Gooma argame kana udaaratti mas biyyatti deebifta waan ta'eef.
Waliif galle. Kaleessa simeetiin jira. Maqaa Baqqalaafas maqaa Abdii Raggaasaafas maal godhatanii mootummaa qabsaa'ota karaa nagayaa waan ta'aniif ummanni kun arrabaa fi miti kan mana hidhaa seenaniif obboleessa kiyya mirgaa fi ati sitti tolee teessee arrabsita abiyyi. Sitti tolee teessee bilisiginnaa arrabsita obboleessa kiyya. Ummanni kun arrabsuudhaaf achi hin seenne. Qabsoon arrabsuudhaaf miti obboleessa. Qabsoon dhiigaa fi lafeedhaa fi dubbii uummata bal'aadhaati. Hey! Jawarfaan arrabsuudhaaf himee kachi seenan. Nama arrabsaniiti miti. Mirga uummata Oromoo bal'aadha. Mirga kee dubbatadhu. Teessee maal jettee namaa sin abaarin. Saba biraatti sin abaarin. Dhugaadha. Jeenummaan akkanaan jiru. Beekumsaan mootii. Oromoo zabachaa mililik ijuu kanatu qophaa'ee jira farxaamaa finfinnee marsanii adda keessa dhiyee kuffisaa. Achumatti shibbirii biraa sitti uuman. Achi kee hoggaa jedhu sun beekti simannaadhaaf wanteetti achuma keessatti ibiddi tokko qabata ibidda tokko qabsiisan hoggaati lafaa kaate rimsi godhanii lafaa si fixanii jaraas fixan. Gabbaafnee hunoo akkana nu godhanii siin ja'a. Kanaaf obboleessa. Simannaa keessanii sitti yaadaa jechuudha. Waliigallee kanaaf maqaa keessan kabajamaadhaan ijoo dubbii kana hunda kee bira fudhattaa milkooyte hin fudhadhu jettaa waa'ee qabsoodhaa tokkollee as waa'ee haasoyte hajuujii fi diina uummata Oromoo waan taateef jecha tokko jechaadhaan jee kana bira jechi kun sagalee uummata Oromooti jecha gadiirii miti ka cuunfamaadha uummata Oromoon dhaga'u seera Oromoon kaba jechuun ummata Oromoo tuffachaa sagalee ummata Oromoo tuffachaa ofii Oromoo gabroomsaa diinan Oromoo irraa ittisa jechuun hin danda'amu. Istruus dhugaadha. An tokkichi bareentoo abbaan kiyyaas dhugarraa dabaan turre anis dhugarraan dabu. Ilmi kiyyaas dhugarraan dabu. Dhugaan ummata Oromoo yoomiyyuu dhugaa rabbiiti. Dhugaa ummata Oromoo dhugaa dubbanna ummata Oromootti hirkannee dubbanna. Ummata Oromoo rabbitti hirkannee dubbanna. Malee dhaaba kamitti hoogganaa kamitti hirkannee dubbanna. Hoogganaa ummata Oromoo jiru irratti waliif galla. Hoogganaa dhaaba koo jiru irratti tasa waliif hin galwaan. Nin du'a malee. Ummata Oromooti hoggaa jee irratti walii gala. Saba Oromooti hoggaa naan jee irratti walii gala. Ana yoo naan jee abadan isan ji'uun nin du'a malee. Abadan isa miti gaa ummata Oromooti anis taniin ji'uun. No. Akka uummanni Oromoo deemutti saba Oromoo jala deemuu qaba malee hoggansi kamuu akka ifii barbaadetti nan oofa ummata Oromoo yoo kan jiru ta'e ummata Oromoo loon taasisuudha waan ta'eef ummata Oromoo loon taasisuu siif hin ayyamu cimseetiin si hubachiisa. Ati abbaa kee gurgurtu ana haadha abbaa kiyya gurguru. Atis ayyoon haadha abbaa kiyya gurgure haadha abbaa kee naa jettan gurgure jechuudha. Siifis haadha abbaa keeti uummanni Oromoo anaafis na dhalche haadha abbaa kiyya. Hoggaati borcitu. Maatii keenya irra wallolaa jirra jechuu keenya. Ammaas yoo ta'e. Lola diinaati miti maatii keenya irra wallola eenyumaan yoo ta'e. Maatii keenya dhabbaa keenya miti nuundaafuu baraa dhaabbaadha. Uummanni Oromoo kun. Nuundaafuu dhaabbaarraa dallannee miti re. Ati silmaa ni silma. Ilma abbaa kabajuu haadha abbaa kabajuu jira kan haadha abbaan kabajnee kanuma diinagdee haadha abbaa akka barbaadee godhuutu jira. Kisaaratti suuqii hunda gurguree konkolaataa hunda gurguree itti dhugee waan barbaadee godhee kaan hojii caffaree balleessutu jira. Ilma adaba qabutu jira. Haabiila adaba qaba ture qaabiila adaba hin qabu. Ilmaan adamiirraa. Kanaaf waan biraa dubbii minnaa guudhiiftee jechaan siinjee qabxii qabattee of jijjiiruun ummata Oromoo jijjiiruudha ofis mi'eessuudha jecha kanan fudhadhu jechuun of adheessuudha of balleessuudha gabrummaadha. Istruus dhugaadha kun dubbii footoo gallakkisanii fi dubbii arrabaa teemeti qixa sirriitiin sitti fide eenyumaa ta'e of beekte jechuudha of beekte jechuudha.
hundi keenya waliin goota. Eenyummaan jechuudha. An dubbii kiyya akka maleedha. Gaqqabaati ilaala. Akka malee gallaala. Laalutti jirtan laala. Hiika qabu hundisa. Adee maal akka ta'e eessarraa akkamitti akka dubbatan. Ofiifis laala. Eegasii natti murteessa. Dubbiin jaalalaatii fi dubbiin sobaa tokkoo miti. Namni mi'aan Oromummaa galteetii fi mi'aan sabni Oromoo galeetii fi mi'aan saba Oromoo asirraa taate tokkoo miti. Namni muhabbaa rasuulii machaawee fi kan rasuul afaanii yaamu tokkoo miti. Namni Allah afaanii yaamuu fi kan muhabbaadhaan yaamu tokkoo miti. Kanaaf kaydamees Rabbi abaasu bifa wal marii taasifnee jechuudha danda'u mootummaadha wajjin. Namaaf hin galu. An kanaas ta'e sanis ta'e bifa warri nu hoogganaa jettanii bifa naamusaa qabuun dubbii nama guddaatti manguddoon akka manguddaatti wanni hundi sirraa'ee. Diinaan loloo osoo hin taane ofitti as deebinee of jaaruu danda'u nurra jiraata. Gaafa of jaarree yeroo Harargee irraa tokko je'e, Jimma irraa tokko je'e, Wallagga irraa tokko je'e, Arsii irraa tokko je'e afaan tokko ta'e taargeeta ta'a. An Harargee irraa tokko je'e atichirraa lama yoo jette naaf ati sirrii walitti hin qabnu. Jimma irraa 3 ja'a, Arsii irraa 7 ja'a, Boorana irraa 8 ja'a, Iluu Abbaa Booraa irraa 15 ja'a, Walloo irraa 18 ja'a. Dubbii takkatti dhumuu qabdu 18 fixaa jirra waan ta'eef ብዙ ወጪ ያስወጣል። አፈንፋጅዳ asumatti kuno asumatti torban tokko abiyyi keenya jenneetuma dhiichifne ammaas asumatti abbaa Tsaayyee abaarree abbaa Tsaayyee keenya jennee boonya kubbaa kana mataa keenya mataa keessan kubbaa isin godhanii mataa kubbaa nu godhanii asumatti abbaa Tsaayyee jenna ammaas abbaa Tsaayyeetti dhiifna mallasiyyee jenna ammaas as deebineetu ammaas inumaa garigariin fammal jaa milli kakkaa biyyi nun goone jaa wannummaan abiyyitti keefuu millikii miti abiyyan ka millik nun goone obboleessa kiyya millik nutti nan bifne millik jechuun bar sirna malee nama miti sirna inni Itoophiyaa keessatti abaqaalee heeraa fi seera abaqaalee kuti hangammatti sirni Itoophiyaadha isa sirna malee nama miti sirni isaa yoomumaa hunkufu hangan sirratin toonni lolaanii jirrutti hangammatti sirna abiyyaa baqaalee son ta'in sirna kaleessa millik abaqaalee kanaaf obboleeyyan kiyya jiwwee taphachuu adiifnu yeroo takka abiyyi keenya jenne ammaas as garagallee abbaa Tsaayyee keenya jechuu kana ammaas kabiraa waggaa dhufe Mangistuyyee Hayila Sillaasiyyee Oromooyyee yoomuma jennaan na dhibaa bar gaafuma Oromooyyee jennu tanaan na dhibe yaa'u yee Oromooyyuma tana yooma jenname taa'ee bar juttaan akkana dhabamsiisee asirraa qabatee kana hunda seena lip godhe yaa bar
akkamalee koflaa. Akkamalee koflaa. Garuu yoo qoosaa akkanaatillee qoostan qoosaa sammuu keenya nu jaaru kan nu bilisoomsu nu qoosaa malee. 4 kiiloo wayyaaneen nu seentee Jawaar faa nu hiisisuudhaan hanni haadume laal fa inna ma'al usri yusra inna ma'al usri yusra. Harkuma hidhe santu hiika malee harkin hidhin akkamitti hiikuu danda'utuma hiikuu ta'e laal akka haasawatti me Jawaar harkin hidhin akkamitti hiikuu danda'a harka wayyaaneeti mi ka hidhe harka bilsiginnaati bilsigunnumaatu hiiki jechuun qabda malee harki wayyaaneen harkin hidhin harki Jawaarin hidhin Jawaar akkamitti hiikuu danda'a. Ummanni kun duuba fayyaa qabna naan jedhan. Fayyaa qabna naan jetti ber. Magen. Mee waan sitti haasa'e ilaali yoo fayyaa qabaatte waan sitti haasa'u kana beeki. Harkan hidhini hiiki jee gaafata akkam. Hai. Ani beektaa ilmoo sammuun bilisoomaati nama rabbiin bilisoome beektaan ilma namaa kana sodaadhu. Lubbuuti jallee takka sodaadhee hin beeku. Lubbuuti jas takka sodaadhee tumseef hin beeku. Lubbuu matii jetanii lubbuu kadiirtan. Takka isiidhaaf tumsee hin beeku. Lubbuu namaatiif isin tumsu. An tumsa rabbii qofa. Eenyumaaf hin tumsu. Akka Oromummaa kiyyeetti eenyumaaf hin tumsu. Dhugaa jiruun hin tarreessa. Dhugaa uummata Oromootiin tarreessaa naatu beeka je'eetis hin beeku. Annaatu beekaatis na argaa na dhagayaadhaas je'ee hin beeku. Rabbii ilaalamaa natti ragaa uummanni Oromoo na ragaadha. Dhugaa jiruun tarreessa. Akka nuu qorichaatiin tarreessa. Dhugaan gaa rabbi sodaachuudhaan taati malee wal sodaachuudhaan hin dubbatamtu. Wal sodaachuutu dhugaa Oromoo awwaalee fixe. Wal sodaachuu silaa rabbi sodaannee dhugaan uummata Oromoo awwaalamee nafu dhiigni ilmaan Oromoo awwaalamee nafu. Waliigallaa namni rabbitti amane hoggayyuu bilisoomaan abbaa fedhan sodaatu. Dhugaa dubbachuun sodaatu. Kanaaf akkin siin je'e kun yoo si salphachiisuu baate si qaanfachiisuu baate sammuun kee kamalee du'ee jira. Akkin siin je'e takka akkaan irra dubbadhe kana dubbadhe beeku. Dhugaan irra himee kana. Takkuma takkaan hin siifne. Kalee isaas dhugaadhaan ture. Rabbiin kiyya dhuga ture. Arras dhugaadha. Borus dhugaadha. Dhugaan hayya. Yoo akkanatti dubbachuu dandeenya qofa nuti uummata bilisoomaadha. Bilisoomus dandeenya. Yoo ifitti dubbanne malee yoo namatti dubbanne miti ka bilisoomnu. Dhugaan kun ammas dubbatamu osoo hin taane sammuu keenyatti seef ta'ee taa'uu danda'u ture jiraata. Baaraga keessaa bahuu qabna dammaquu qabna kun baaraga jedhama. Abdii Raggaasaa ba'ee jira. Arreeffama ammaas jeetuma kayyaas barreessee ammas achitti deebisanii jiran. Kun hundi onni ta'eef ajandaa walloo irra jirtu kana kan maariyyoo irra jirtu si jijjiirsisuuf akkana. Sa'a takkatti suuraadhaan si jijjiirsisan asirraa cifra qabdaatis cifraa isaaniiti bara. Maal sammuun kan ka'e maal sammuun kan ka'e Oromoo jijjiira si fakkaate. Ati kawaa poostu godhu gallakkisee ta'e kijiba ajandaa sirra gaddiftu kummoo. Kan taa'ee isaan eegumo. Sammuun kan ka'e si hidhanii jira si keessa jira si fakkaata hundi kan ka'e hidhamaadha. Warra sammuu nama hidhuu beeku saayikoloojii hoggaan sirraa inni kajiisiin jeemaan hiikamin siirii tukkan isi godha. Siirii tukkan isi godha dinniidhaan sitti aarsa karbee. Budaan si keessaa yuusee qaba. Salawaata silaan dhaggeeffattu. Jinniin tanaaf mataa si hortee. Dhugaa takkitti malaayikarraa dhageesse. Ni botee sitti himti. Shayxaanni qilee kaanii kaan si baasii dhangalaasa. Nabiyyallaa Suleyman fakkaatee shayxaanni biyya hoogganee jira bifa nabiyyallaa Suleymaniin. Ati kasi hoogganu shayxaana moo nama ta'uu akkami beeyte? Takkaa beeyte? Ni beeyte? Ati nama seeta. Shayxaanni nabiyyallaa Suleyman seha namni.
نبي الله سليمان كينيا موتي كينيا جنين همرتي نبي الله سليمان جارتي رادو في فوديتي بفا نبي الله سليمان وفتح إبليسني آية الكريم زيز آية الكريم هوغني بيجو نمني نبي الله سليمان سيا نبي الله سليمان إيران فتني نبي الله سليمان نماغت تاني ولا لمني كان غوتا تاني جيران غافل ولا بدريتيس شيطان ने कसमत त्या बाजाल फूडे बिफानमा उफते लके हल्ले के त्या बाजाल फागन के जला पटे मलाइकार के नाम पटे अति कसे गने डीगा के कन्न काजिरो कोन खसी कब साउ सिंजो कुनिस kan itti qabsooytus shayxaana moo nama ta'uu isaa ragaan qabdaati. Ragaan kanan qaba ji'iitiin natti as baase ragaa footoodhaan argite qabda maree ragaa hojjite isee mari'attee ijaan argite hin qabdu. Shayxaan akkanuma dhiiga kee dhangalaasu nama fakkaatee ta'uu ni beekta. Kan nabiyyi Allah Suleymaan Ambiyaa kana godhe si saba Oromoo kanan godhu jettee kamii yaadda. Eeka kanaaf inu lamaa dhaggeeffadhu siin jaami. Kanaaf Rabbi dhaggeeffadhu siin jaami. Rabbiin ati yoo beekaa taate nama gariin ammaas gariin nama keenya if qofa gabricha Rabbii seha. If qofa gabricha Rabbii seha. Yookaan if qofa afaan Rabbi jaalatuuf seha akka Nabi Muusaa fa'a yaannisa. No Rabbiin kasi caalaa qabu qaba. Kasi caalaa isaaf kutu kan namni hin beekne qaba. Kan ibaadaa godhu namni irratti nagarree qaba Rabbi. Kan dhokotee ibaadaa isaa godhu. Kan ibaadaa isaa namni karratti arguun barbaanne qaba Rabbi. Kan ibaadaa isaa namni ati bargarsiisuu salaataa isaa namni nagarree kan dhokotee Rabbiif sagadu qaba Rabbi. Kan if kukutee of darbu qaba Rabbi. Kan huccuu darbee deemu qaba muhabbaa isaatiin Rabbi. Kagartee buzu አለው ግምቲ ከከሰን ጅሩቢ አቲነቱ ቤካ ኦጋየት ከስጫላ ቤኮ ከረቢ ቀቡ ቤኮ ቀብዳ ዮቶኮ ከቤኮ ይስራ ሄደመ ከቢራ ቤካ ዳና ከስፍሩ ቤኮ ቀብዳ kanaaf kan hidhame jala hidhame niiti kan hidhame jala hidhamte kan hidhamuu malee neessisiniiti ofii hiikkamiiti ati kan hidhamiin kun hiji kan hidhame san hiiksisi ofii fidhiiti ofii fiisifte ofii fiiksifta. Ibidda afaan kana waan na yaa'u fakkaataa yookaan afaan Oromoo kana dubbadhu maaliif? Dhugani ibidda qaba kan Rabbi qabaa miti. Onne dhoosee seenaa bar. Jaalattee jibbitee bar. Wayi dubbii sobaati. Qaama si uru. Nama amansiisa ragaa qabaa bar boo. Dhugaan Rabbi. Beeku ragaa qaba. Hai. Kanuma dambein.